dhumannan as miidiyaa kanarra dhumannan qabeenya adda godhamee suuqiin bahaaraati baname saneeti ilmoo isaa fidee asirra kakatamalaan isa dhiisu akka salpha isa dhiisa akkasii wal dhiisna yoo dhugaa qabaate taas gabbaa'ee maaf gastii namaa yoo gastii seenee jedhe dallaneetiin jedhe namni dhugaa qabu taas gabbaa'ee dubbata akka an taas gabbaa'ee seeraan isa gaafadhe seeraan naa deebisuu dhabeeti kijiba 300 moo 400 galche jedhe 100 yoo dogongoruu baadhe gizee lama naa galcheeraan saniyyuu akkam isa galchisiifadhe isin hima dhageeffadha gizee tokko birrii idaa namaatiin jammaree 100 birrii obboleetti yoo an kijiba haati manaa saraabiyaa naa dubbattu asirratti baatee dubbachuu dandeetti idaan nama 100 narra jira gaafa sabira birrii kana birrii 1800 jammar raabiyaan birrii 300 qofa daddabalteetiin jedhe isinii galtee birriin kun mucaa birrii obboleetti tiyyaa ture obboleettiin tiyya biyya galaarti isinillee ittiin dalagadhu naan jettee birrii kana haati manaa isaa ragaadha na bira jirtaan soban dubbachuun barbaadu birrii kanaan eegale birriin kun 100 sun ankaawunti obboleetti tiyya ragalee birrii obboleetti tiyyaa ta'ee haa guyyaa kam guyyaan biyya gale naa birrii 100 16 ta'ee kuma afoowwatu jira 16 akkasna 12 ta'e 16 ta'e hin beeku achi booda milkii birrii naagachi arrakkadheera birrii su idaa namaa innis isin beekan rakkadheen birrii waan qabu hunda lafaan bite rakkadhee waan meeqa ta'ee akkasii yaaddee milkii jedheen furmaata dhabee dhageeffadhaa seeraan qabadhaa sagalee kiyya kana sagalee yoo na amanu dhabaatan reeftan keessa sheersini godha waasaappiidhaan namootni na bira jirtan milkii jedheen kadhee maqaa rabbiitiin qabee uffata qabadhee hin galle wanta ka qabadheen galle ka uffata inni na ergi akkas jedhe san shaantaa isin mul'iseeraan amma laayivii irratti argitanii jirtan laayivii mana mucaatiitti jechuudha wanta kan hin galanne milkii jedheeni birrii naa ergi jedhe na dide isiin ammoo milkii si qabsiise naan jedhaarani an hagadhaa hin jenne akkasillee jennaani maasi sagalee isii gad isinii dhiisa maasi se'a warri kan keenaan jetta akkana naan jedha waasaappi sagalee naa keetta sagalee isinii gad dhiisa doktora dhugaa si se'a ammoo injineerii si se'an jedhan kabee dandeettii namaa yuutuubii fi tiktokii namaa jala seenanii dhaalanii ka'anii deebanii waan hin taane asirra hojjetan akkasin naan arrabsite deemtee sagalee maasi se'an naan jettee muca kuna goote sagaxee naan jettee dhumarratti Ninyata mare dhugaa obsee ji'a lama na bira ture sagalee su sagalee san kaayadheera isinii galee obsee kaayadheera sagalee san isinii jedha tole achi milkii bira dhaqee birrii naa galchuu didee jechuudha milkii jedheen maqaa rabbiitiin qabee quraanaan qabee na dideeti milkii jedheen dhageeffadhaa oromoo hagam haga oromoon tuni nattiin ergina hagam haga oromoon tuni rabbiin sodaatu hagam haga milkiin rabbiin sodaatu shee itti godhaatti naafida allahu akbar Wayyo. Dhageeffadha waan ajaa'ibaati milkii jedheen namni maqama namaatiin yoo nama qabe nama sodaata milkii jedheen atamma na didde tokkoffaa baay'ee uummatattillee si himadha an qaalluu si hidhadha jedheen qaalluu gaaf kana sodaatee ganama galgala obboleettii tiyya rabbi bilee haannaan feemasiidha tiktokii kanarra beekuun ooltanii irraa gubatee kabiraa banattee obboleettii tiyya rabbi bileeti birrii 90 afoowwatu jira ammallee waan afoo jirtu isa hin beekun isinii manxasa gizee lama kana naa galche fuudhee birrii san naa galche birrii san argadhee haga taate takka itti fayyadamee maatii qullaa haka qullaatti gale guyyaa an galu biyya kennatti gaafa an biyya kiyya galu rabbiin maaf akka akkas qormaata buuse hin beeku nama maatii kiyya qe'ee abbaa kiyyaa hojjetu nama maatii kiyya gargaaru nu jalaa ajjeesanii ture maatiin keenya gaddasan irra jira nama qe'ee keenya hojjetu nama naannaa keetii du'ee waan meeqatu jira rakkina meeqa jira waciilee hedduu baay'ee keessa dhufne birrii sun hin dhumatte galata rabbi alhamdulillah fayyaa qaba maatiin qaba waan nyaatu waan nugu hin dhanne jireenya faa jedhee jira birrii kiyya hin gaafanne waan takkan jedhe an ummata kanarraa hin badu haga danda'e hin hojjedha sammuun kiyyallee nama dhiphachuun oolu waan qabuun gurguru jedhee miidiyaa dhufe jedhan tiktokii kiyya irratti na jala deemee gursuusuu eegalee hin kadhadheen akka nama tokko hin jedhee boo'ee asirra laayivii irra taa'ee kadhadhee narratti hin gubin jedhee na didee narra gubee asirra zeenee viidiyoo isa kadhadhee narra hin gubin jedhee hin didee anachi booda mee maal abbaa kiyya akka ta'u barbaadaree amma
dhugatu akkana hohooqamuu barbaadan Oromoo sagalee ani finni dubbannu keessa dhugaa naa barbaada malee ani waan dharaa takkitti galchuun barbaada harkaa illee naa godha namni eeginaan nama tokko galchuun barbaadu geemillee taphachuun barbaadu duruun taphanneeni inna akkas bakki akkatti na gubee ganama afaan sadii fafu asirra dubbataaru amma immoo maal jedhe qabatama waan jiru waraqata yoo boru fiigee yoo galchee iyyuu anaayyuu na hobbaafachiise qaaqarraa jechi yoo naa galchee boru birrii 300 moo 400 galche jedhe ummata Oromoo irra taa'ee kijiba hagas gagga'u kijibee isinii galee kijiba hagas gagga'u hawwii bifa sarratanyaati ofii irkise jedheen gaafa dhugaan isiniin jedha kijiba waa wayi namarra kaa'u miti waan namaa goote nama nimini gaafa haadha manaa isaa bira dhaqu haati manaa isaa opereeshinii gizee 2 moo 3 taateerti garaa keessa gizee deetu jechuudha baay'ee dhibamti turte akkasittuu baay'ee rakkatteerti turte hojii kana isii waliin jammare natun jammarraayyuu isin zayitii na jammarsiis hawwinaan jettee na gaafate angaruu hojii kana waliin eegalee hojii kana waliin hojjedheeti adda yoo as gargalee hawwiin sarratanyaati jedhu ganama sarratanyaati yaa galgalaa modda gongora yoo jedhu wayyoo jireenya kiyya sarratanyaa namaa galee hin beeku dhalannee jechuudha biyya arabaa dhumne akkuma nama kamiyyuu dalaganna jenne malee sarratanyaa abbaan kiyyaa warri kiyyaa qaxaree hojjechiisa malee hojjedhee namaan beekuun maaf kijiba inni kijiba guddaa hagas gahu fakkeessummaa barbaadee fakkeessa afaan dammeessa kanarraa maal argatan an hawwii dura beeka jedha maal tasgabaa ijoollee ber kolfeen jecha isaa dhagee qaaqee bakka yaadee kolfee achi bakka gaafa waa wayii obsitee gadi gootee kuntaala afaan hiite bakka dhiishata waan jettu siin beektu waan himtu siin beektu gammachuu irraa nafanna 400 galchee fi hawwii sarraatanyaatiin mana kiyya galchee ji'a 3 ji'a 2 bichaa na bira hojjette jedhee ji'a 5 waliin hojjedhee diraama Dubaayii birrii 100 fi 28 herreegamee keessaa naan baane birrii wacii inni keessaa baasee akkas jedhee odeessu suni birrii wacii guyyaa ijoollee meeqa dhufa qorchanarraa bitatan wacii ayyoo taate hawwii guyyaa takka baatee bakka akkasii dhaabattee raasa hin himan raasa guyyaa takka dhaabattee hawwii argine yoo nama dhibama wayii sukkuumuuf dhaqe malee dhaabadhee jireenya kiyya nama waliin himan maaliif kaayyoo bayeef beeka waan hunda ofirra cabsee wama hundaayyuu madaa hundaa cabse akkana jedhe yoo hin deemne naan jedhan bakka na hambisa sa'a mala kiyya maatii hin beeka bakka hin dhaga jedhe san hafuu hin danda'u waan ta'eef deemu sallee hin karoorfadhu. Hawwii bada intala gobanii galgalessitee sarratanyaa milkii taatee isinii galee wayyoo maaluma himadhamee ijoollee meeqa eenyuun olaakkisaanii nama olaakkisan irratti hin erginaa nama olaakkisaa ka kaampaanii babadhisee maalii babadhisee kaampaaniin inni babadhisee maaliidha kaampaaniin baname maalinni kaampaanii makana bee barbaadee dhabeyaan soba gugurdaa kijibuun kuni boruuf akka nama miidhu hedduu tokko ulfaatan boruuf akka isa miidhu awwanti waan hunda obsee ofirra cadhisee dhoksee waan takka dubbachuu dideef Oromoo ummanni musliimaa seeraan dhageeffadha adda diina meeqa nama meeqatu eega Yesuus hin gante akkana taate anin wanni jedhan kana hundaayyuu ilma musliimaan sirra hojjeta odoonaan jedhan ilma musliimaati mucaan kun ilma Oromooti haa dalagatu maqaa isaan balleessu dhugaallee oduu qabu ofi cabsaa jedhee cadhiseeti dhugaa hunda ofi cabseeti an islaamummaa saniif jedhee wama hundaayyuu an kaleessa gara amantii kanaa dhufe nama gara amantii kanaa dhufu gufuullee hin ta'u jedhee wama hundaayyuu ofi gacce obsee cadhiseeti adda ammootu yoo dhufame akkas naan jedhamu yoo viidiyoo an hojjedhumaaf ummata walgeetti jedhamu hedduu nama foon uffate gubu yuutuubii narra gubanii yuutuubii harka haati manaa isaa harka isiitiin paaswoordii itti kenne formaata harka isiitiin na jalaa goote akka siimiin mana isaanii keessan na jalaa bade gabbanii isaan tunan keessaa na jalaa baasee gate yoo hin kakata ta'e ilmoo isaatiin kasiisa malee milkii quraanaan hin kasiisa Oromoo mana isaa keessa siimiin kiyya badee achi hajaa bayanii bilbila kiyya itti kenne udu orderii waasaappiin deebitu kadhuma 42 gizee bilbila na jalaa bade siimiin na jalaa bade
Siimii kanaan na dubbisaa jedhee baafadhe kadhumti 11 sanii shira xaxuuni Emila balleessanii TikTokii bada ture, Facebookii bada ture, wanti hundinuu badeeti. Ana rabbi kun TikTokiin tuni Facebookiin keenyaa deebiteeti. YouTubii dhabeen achi dhiisee. YouTubii kiyya jechuun Emiliin dagatame. Siimii ID waan harkaa hin qabnee fi akkaataa ittiin YouTubii kiyya banadhee itti fayyadamuun dhabee YouTubii kafaltii eegale akkasii dhiisee biraa deemee. Gaafa dhumaa maal godhe isiniif fakkaata? Siimii maqaa isaatiin naa bane kadhumti 11 gaafa akkana na qabsiiseetiin jedhu siimatti keessaa baafatee ta'uu fi keessa deebatee bilbilli kiyya qulqulluu haadha manaatti irra paaswoordii na jala jijjiire paaswoordii si haadha manaa isaa qofa beeka paaswoordiin kee kan jijjiirame wanti hundi foormaatii tamana moobaayilaa dhaqee ka obboleessa kiyya waliin dhaladhe dhaabadheen boonni guyyaa sanboon dabanarra hojjete baga dabanarra homaa miti kuu hin gufadhe warri abbaan Yesuus hin ganuu kennaame ajala deemtani hin gufadhe malee hin kun inna kana kijiboota gurguddaa kijibamu kaleessa andoftoriidha kaleessaan kana hojjetaa ture anis hin dura beekaa ittoo seenee daftara mul'isee dheengadda wanni yuutuubii jala fiiganii waa wayii odeessuun hin taatuun ila wama hundas maallaqnillee haa baduu dhugaanis haa baduu garuu dhugaan guyyaa rabbi jedhe galte ulfiniif dhugaa yeroo ofii barbaadde mul'atte.